ما نشوف. يلا انا كلام عندي ننظف غرفه، ايش انت كلام؟ كلام ما في نظف. ما في نظف ليه؟ ها انا يبارك. ايوه يبغى يروح، ايش مشكله؟ ايش مشكله؟ ايه ايش مشكله؟ انتو ما عندك مشكله انا مدام. ايش عندك مشكله؟ ما عندك مشكله. ايوه وش انتو ما عندك مشكله؟ مجنون ولا ايش؟ مجنون؟ انا ما في مجنون. اجل ايش انت؟ انا ما في مجنون. اجل ليش؟ انت جايه من اثيوبيا عشان شغل سعوديه؟ ايوه. هذا مكتب ايش كلام 2 سنه يخلص بعدين يرجع اثيوبيا صح؟ مكتب كلام ايوه الحين كم واحد سنه؟ واحد سنه ايه وفي 3 شهر. ايوه ما في يخلص صح سنه ثانيه؟ ما في خلاص. انا ما بشغل بروح اثيوبيا. ايوه وانا تقول نو بيرو كلام ما في. انا تقول موتي هنا. لا ما في موتي هنا، خلص وبعدين روحي موتي هنا. لا ما في. اوكي خلاص. ما في خلاص. اوكي خلاص الحين خلاص انزل خلص شغل بعدين تعالي. يلا اوكي روحي اثيوبيا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا هاي يني مسكين. يا ربيت يا ربي مكرم ما بي أرماكو يوم متى شنك ما بي ينماكو يوم متى يا ربي يوم جاين جت يا ربي يا الله أكسين تجراني نياتي والله. إن دبتي جرو أربي سرتي دبتشو في يالتين دبتي جرو والله نما سجلت أو بربادي متأتين توني. أتيك دفتي في توبيا ده هجي في جرس أدربيا أما ركوم مالي ده كفلي كل سين جنان كل سكانان جتي. Ati dhuftee waggaa 2 hin deemu barbaada hojjechuun barbaadu siin jennaan akkamitti deemtaa ati erga dhuftee reefuu waggaa 1 fi ji'a 3 waggaatti aanu hin xumurre warri biiroo waggaa 2 miti kaseen jedhan ati kan qaxaramte waggaa 2 siin jennaan dirqama warri biiroo du'inaan jechuu hin qaban asitti jettee nimchattillee deebii gaarii deebistee fi maaliif hirriba irratti rakkoo qabu gochuu dandeessi micattiin tun mana keessatti nyaata dhabuu dandeessi hojii itti baay'isuu dandeetti namtittiin kuni dhugaa rabbii rakkoo isii mudate mucayyoon akka rakkoon isitti jiru fuuluma isiirraan qaamuma isiirraan beeksisa homa himachuuyyuu hin barbaachisu dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisuudha jechuudha jiran kun warroonni garaa akkana garaa jabaatanii maaliif dirqama eega waggaa 2 fudhatanii isaan dirqama baqa akkuma barbaadanitti itti taphachuu barbaadan jechuudha. Isinii galee sa'aatii 24 hirribas dhabdee nyaatas dhabdee boqonnas dhabdee isaanii akka hojjettuuf barbaadan. Akkasitti ka isaan cinqan meeqa kamtu jira. Ka nyaata isii seeraan hin kennineef meeqa kamtu jira. Fudhatanii baqqaa biiroo irraa warra biirootii birrii kafalanii fi hin beeytanii warri biiroon teenya warri biiroo keessa hojjettu hundisi haramanii tagaraa ofiitiif hojjettu malee kasaba isiitiif yaadduu miti. Isinii galee gaafa birrii arabarraa fudhatte jarri of duuba zoor jettee hin laaltu jechuudha. Rakkoon isii mudatee reebamtee beeloftee hirriba dhabdee dhukkubsattee wanni isaan isii hubatan hin jiru jechuudha. Isinii galee isaan birratti ofii erga fudhatanii garaa isaaniitiif birratti eega fudhatanii maaliif arabdittiinis birrii ofiitiif jecha kassasuu dandeessi yookaan nama biraa bakka buusanii fi gaafa san immoo kisaaraa ta'an waan ta'eef isaan kisaaraa ofii ilaalanii ijoollee miidhaa jiranii jechuudha. Jarris birrii ofii kafalte akka barbaadde itti taphachuu barbaadde jechuudha. Dhugaa micattiin tun inuma cimtuudha. Iyyuu meeqa kamtu jira ka haganaayyuu hin dubbanne. Wallahi ka callisee ima miidhamu. Haga fixadhu jettee ijoolleen ka miidhamtu meeqa kamtu jira ka dubbachuu mormachuu sodaatan. Ijoollee akkana kana muka gabbaanii dubbatan kana odoo sagalee ta'aniifi. Wallahi odoo sagalee ta'eefi namni mee sagalee ta'aafi yoo rabbiin isin laaffise ijoollee akkanaa miskiina kanneen wallahi kunoo mucayyoon kun haaraadha akka biyyarraa dhufte waggaa 2 kunoo hin xumurree arabiyyaa haga dandame kunoo dubbachaa jirti garuu seeraan ofirraa dubbachuu hin dandeenye mucayyoon isin jechuu barbaadde dirqama waggaa 2 yoo dhufes hojiif yoo dhufes warri biiroos dirqama du'inaan jechuu hin qabani. Baqa waan humna isiitii ol ta'etu jira mucattii kana waan isii rakkisetu jira mana san keessatti waan hojii kana addaan isii kochisiisaa jirutu jira
garuu namtittiin immoo maali rakkoon ati hin hojjenne maalidha jetti malee ni beeyti isiinis rakkoo mana isii keessatti isii mudataa jiru waan isii gochaa jirtu oduma beektuu beekaati gaafatti. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa warroonni dubbachuu hin dandeenye warroonni bilbilaayyuu hin qabne haganaayyuu bilbilaayyuu fayyadamne meeqa kamtu ukkaanfameetiin sagaleen isaanii dhabamee miidhamaa jira ijoolleen keenya wallaahi. Bakka kanatti namni rabbiin isin laaffise odoo sagalee taatanii fi ijoollee akkana miskiina kanneen jechuudha wallaahi. Akkuma nama kamiiyyuu dalagannee of jijjiirra maatii keenya jijjiirra jedhaniiti isaan kan biyya ba'an garuu rabbiin waan irra nama buusun beekanii carraadha wanti kamuu bakka gaaris nama gahu bakka badas nama gahu wallaahi mee sagalee ta'aa fi ijoollee kanaan jedhaan.